Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessanii nagumami bakka jiraattan ijoolleen Oromoo hundi keessanuu egaa barnoota tokko isin barsiisuu deema akkaataa lakkoofsa biyya Ameerikaa ittiin fayyadamtan jechuudha. Na hordofaa hundumti keessanuu jechuudha. Gara barnoota osoo hin dabriin duratti YouTube chaanaalii kiyya akka subscribe gootan kabajaan isin gaafadha. YouTube chaanaalii kiyya Kenuti ilmu Oromiyaa fayyadu kana isa kana subscribe akka gootan isin kabajaan isin gaafadha. Innaa kuusan kabajaadhaan subscribe akka kanatti diimaatu mul'ata bakka kana subscribe akka gootan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Ergasii booda immoo iddoo kanatti wanti xiqqoo wayini baate bakka kanatti wanti akkas taatu irra hin jirti. Isan akka subscribe gootanii kabajaadhaan isin gaafadha. Ergasan booda waan haaraa asirratti argachuu dandeessan jechuudha. Egaa gara barnootaa deemna. Gara barnootaa kan deemnu isa lameen kanneen kan gadi buufachuu qabdan jechuudha. Kanaafi kana maal isaan kunneen T-mile jechuu fi zandline jechuudha. T-mile jechuu fi zandline jechuudha. Isa kana gadi buufachuudhaaf as keessa seentaa Play Store keessa inaan gadi buusee jira. Zandline kana T-mile kenuuti gadi buusee jira jechuudha. Isa kana seentan jalqabatti isa kana waggaa seentan maal gochuu qabdanii isa kana jechuudha. Akkana isin dhufu kana koppii bakka jedhu jira as jechuudha. Kanarraa agarsiisa. Amma kiyyataan dura koppii godhee tureef koppii naan ta'uu iddoo koppii jedhu tana yeroo sana jechuudha. Iddoo tana jechuudha. Iddoon isin koppii gootan isarratti koppii gadhootanii Gmail kana jechuudha. Gmailicha kana waggaa isin koppii gootan wannaa kana jechuudha. Email kana koppii gootanii ergas booda as keessaa akkasuma baatan T-mile kana keessanii baatanii kana keessa seentan jechuudha. Kan lammataa zandline kan jedhu kana jechuudha. Kana jechuudha. Isa seentanii waggaa isa seentan iddoon isinii kennu email jedhee isinii kenna. Akka iddoo email isiniin jiru sanitti isin koppii isarratti gootan jechuudha. Koppii isarratti waggaa gootan koppii isin gootan biyyoota filadhu isin jedha. Biyyoota filatta. Biyyoota waggaa filatte lakkoofsa koodii itti naqxa. Iddoo koodii biyyootaa si gaafannaan iddoo koodii san itti naqxa. Koodii biyyootaa jedhamtu Itoophiyaa taatee biyyoota taatee itti naqxa. Sana booda continue jetta. Isiniif dhufa jechuudha. Sana booda lakkoofsa feetanii fayyadamuu dandeessanii WhatsApp taatee yoo taate akka feetanitti fayyadamuu dandeessanii jira. Kanaaf galatoomaa ijoollee Oromoo fayyaa ta'aadha. WhatsApp fi banachuu dandeessanii biyya biraa teessanii jechaadha. Biyya feetan teessanii nagaan ulfaadha. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Waliif share gochuu hin dagatinaa.